Awwaata Rakkin kee maali biyyoota narra. arkoota kallee sirraan qabu. Sama maal irraa feeta bultii sii laaquu yaadda. Waa takka isirraa illee qabu. Hajjibaa bilbiltaa. Anna akkanuma namni naguma gaafa bilbile malee waan biraa. Bilbiliin isin jenne deengatti. Kala kan booda bilbilu. La dura deengatti isin jenne. Akkuma tasaa rabbe malee ani. Ani walii sanii miti ajjiru haatee diqqoo tan abbata. Raaq maal mana kiyyaa buutee. Anja ana namni yaani anaafatu wal beekna. Ajji sin beeku yaa ki sin beeku. La saahibni mana waliin dhufu. Sin beeku. La hin dhufamu dhufatu mana. Mee maal si godha fakkeenyaaf. Mee maal si godha fakkeenyaaf gurfatannoon tiyyatti haadha manaatti yoo jiinsi argee maal si godha mee. Kamaan malee akkam lafaa kaanii. Qullaa boon fadhuuranis. Qullaa boon fadhuuraa gillishi waanaa godhueetu moo hundaraa malee. Waanaa godhee kaatiin jettaan ka dadda fiitee akkana warra keenya lafa maallaqa biyyaa fedhaati. Birri hagana as kenna kan warri keenya ani waan akkana gabbara warra keenya gabbara yaani ibiddarra kaayu dhugaa anis hin jedhe yoo dhugaan ka waan kan hunda sii godhe. Waa ati jette kana dhugaan waa ati itti xalabatte kana dhugamaan yoo inni kasii godhu taate. Ani yaani ana kijibaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fardoottota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenyaa jiraatu hadda dhugaa feenaan jechuudha khayriin dhumne kiina ajaa'ibaa kana qopheeffadhee taa'aara. Harkaan gattaa yoo qajeelee haase. Kabajamtoota fardoottota kiyya namoonni waraanuu deema dhugaa feenaan jechuudha. Nalleen tuffanne ufumaa uf tuffate yaani namni nama tuffatu silaa bakka deemuu fi akka itti deemullee ni laallata. Ini nalleen tuffanne ufumaa uf tuffate li'annoo namni harkaa utaaltuu dhiisi qamaa meetireeti. Waamee daraartuudhaan itti bilbilii waan Mustafaan man hin jiru hadda kophaa jira kootuu tottolees eegaara jedhiituma itti bilbilii waamee dheeni gurra qabeera irraasu deema. Takka ana takka isumaa wal. Ammoo isinitti illee dheeressuu kabajamtoota furdiftoota kiyyaa. Mucaan kun maal ta'e Mustafaa maaf dhooftee irrumaa shakkitee tama dura inni alaaqa daraartuu ni walitti qabu saniif yookaan waa gootee akkanaaf hin jenne jechuudha. Tan itti deebi'ee tanaan dura mana as dhufee jechuudha waan daraartuu taasisa argitanii jirta jechuudha viidiyoo chaanaalii isaa irratti gadhiifamee jira. Tana dubbachuun walumaa galaan kabajaa naaf dhabuu osoo hin ta'in na tuffachuudha. Isiidhaan itti bilbilii waame jedheeni. Taa'ee isin dheeressee anammoo dhokadheetuma walumaa gurfatannoo mitti kootu achuma waameedhaan gurfatannoo waameedhaan waan inni haasa'ullee ima haga inni haasa'ee ka'utti dhiiseetuma qabee harka lamaan hidhee liivii ol baasee waraaba kofoo uffata irraa baasee ammeeshaa irraa muriin yoo inni waan babbadaa fa'aa haasa'e dhiirummaa inni akka dubartiin lamuutti deebitee kalaas waan jenne gochuudhaaf. Walumaa galaan rabbi isaa baasu nallee haa baasu walumaa galaan har'a jechuudha. Isin dheeressee shaytaan illee jidduu kanatti wayyoo eegaa. Kabajamtoota fardoottota biqilaa tooraan wajjin turaan affeerraa kootti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asi garagaltee. Sanii rakkoon qabu bahuun hammalata waan balleesse. Yallaa jee. Ani hin danda'u. Yallaa. Hin danda'u. Akkana ta'uu danda'a. Galleeg. Likkichuu fi halaas. Akana hinduutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaya? Enggak. Jirta? Jira. Nama mana jira? Nama tokko mana jira. Nama tokko mana jira. Wallah. Akkam? Nama jiraatee hin jiru sinya. Maal jirta dee? Nama mana jira wallah. Ayyee. Nade. Gurbaan hojjete? Jiru khasane. Asma senna hoan jiru nam tokkolle. Maaltu jira kamat? Ha? Maal jirti? Taa matin jira. Sani nam tokko jiru waay. Ewa kamar jiru? Nam tokko jiru ate. Ay maal taatee hukatte samuun? Maalin nukkadda? Maalin nukkadda? Laa akka duraan jirtu gurbaan siin taanense? Laa naatee leesh. Leesh naatee. La hukatte ijji keessee bateen gartuu ani daraar durii miti. Qallummaa bari fi nu qallasi jirani. Ifiifin nu qallasi jiru qalli. Eegalte kunu. Biti maallaqa meeqaan nu qallasti? Amma isatu dubartii qalluu malee fedhuu siin jedhemu maal? Leesh. Adiga. Tun tabi'a dhiiraati. La dhugaa beekame. Dhugaa sitti mu. Yani yoo waa icciituu sitti mu dhufee nama dhugaa dubbachuudhaaf har'a. Icciitiin natti himtu maal? Icciituun maal natti himee? Kanas bee mana keenya deemu. Mana keenya deemnu sitti maal? Mana keessan gam? Mana keenya deemnu.
Mana khema. Lesh yoo sinatti dama namtu kan jiru. Maali yoo sinatti himte? La akka tasaawwan namni dhiyoo akka isaan beereeti. Namtu kan jiru mana khema. La nama ulaa kun jira qoyama. Na namtu kan jiru waay. Namitti ulaa dalagaa Jirtu, jirtu san. Saafarte. Eessa garamsa? Wala deemtee jirti jirtu. Deemtee jirtu karaa dhangala'ootti. Maali gamaa taate? Mire yaa'anii taphatanii kutte. Akkasii miree. Eegaa maal fakkaata maaltu jira mee maal rageettan gaa? Wallahi bareeda gaadhaa alhamdulillah. Dada. Garuu si hin taane dhugaa dubbachaa dhugaa sitti. Maaltu naan ta'e? Ay fuulmee daawwitii wal dhume maal si hin taane maal? La maashaallah naaf taatee namni guddaan suma bichaati siif hin taane naan jaa malee. La ilaha illallah. Akkana taate namoota siif taate maashaallah naan jaa. Daraartuu mee of argaa jirtu barate? Leeshna barkaan jira waa sii gara galchee ta'e uffattee deemtaati. La namicha yaani ganaa kushiinaa keessa akka wanna si waliin dhaawatee dhaabataa oolu mee billaalee. Adiyyaa jechuun akkana kana reekaa xiqqoo ol guddatti na gargaaree waan hin beekne barsiifatee hawaas maal barbaada sanii ala maal barbaada dubartiin takka. Laatan akka maa wannaan jenneen. Warqii naabiti maarree naa godhi aruuza naa godhi yaani cinquu qabda walla. Dhageeffadhu sukkaaratti kaasiiti. Yoo ofiin gosti dhiisa dhugaa dubbachuudha maal isa fakkaata. Maal sukkaara maal gaddisa maal inni asii dura waamee kanaan jettu. Ambarsiin jedhee mucaan akkanumaan dhageeffadhu akkanumaan olii gad fiigaa oola malee waa takka wanni ni sii godhu hin jiru. Guyyaa meeqa sii dawwal. Kan sii godha Itoophiyaadha maarreen qaba mitirqoon qaba maaliin qaba asiis waan itti feetu. Daaba mudhiitu siif mitanaan jee haqa ammaatu yoo feetu. Daaba mudhii sii godhuuti. Sanunda aruzas buruu sii godhaftaanin sii godhaa malee naan goone aruzas keettiin ana fi nana jennaa siif hin godhanaan jee ani waa meeqaan na bane jechuudha. Daraartuu dhageetta. Bas faradaan kun na farade. Daraartuu dhageetta dhugaa feetaami. Mush daaba morma daaba mudhiitii fi daaba maarreetii yoo inni kophee daalatti sii bite. Kophee miila kanan gartaami. Yoo Mustafaan kophee ati miila godhattu sii bite. Anatu kopheessan. Anatu kopheessanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Amala Mustafaa la. Amala Mustafaa qoy ana la ankasin jiru. Amala Mustafaa ana beekamu si beekee bara. Amala Mustafaa ana beekamu. Sai bakheetimi. Eeka kanaaf sin jedhee bara an kanaaf yaani duraan dursee waan sitti mujiroof yaani sitti maal waan kana yeroo duraati itti seenaa akkana maarra jettee natti hin tirraa wanni kun lakkisii hin ta'u. Mucaan kun nama yaani nama si bulfatuu miti wanni sin jedhuufi. Allah pakai usun tani bisa bekan amal saya bekan si galam anis na gurgurama anta tira kan sabamti min sababa ga chenni nanje san teratu ame ka nanje barwani mal jetam ra disa tam sima amma kasimire sistem isa bira timba tona sima ruga bide ruga barbana ya mana mira mal ti digoro mal رفعت ما تصدقت لا صورات جندان يا يعني واني أنا تقول ما تسبها متى كنا قرص عرفت ملا وين بدي براد لا قلت لا بدي اللي جندان أما نمط يعني نما أنا ولي بوسو في وان تاني هذا بيت أما كسروا الورقني ومن براد بس ولين بوسني سمي أبا وريادي وانا تدرا وعدنا سنة تكوينا خنا قد جرا وان براد يفتنا من شتى بتنا جرا دي مو فيتامي غنا ما قلقلا ها غنا ما قلقلا أروزنا قول دد يعني أتربي كان كيس أروز برباد وركي مرما كاركا كمودي كميلا بيتلا ها أكاسيتيو كان سيفين غدا جابا دنغدو ويجا سيفين غدا كبر أما سيفين غدا ما يسونتر لا أما ساتي كنا برباد إتان كلا هكذا هون بيرانجي ساتي كنا سينا غدا مري كلا تربي رنا غدا إتان يو كغويا نابود نابود نافيا ما دبا نافيا ما إنه بريو سافري كانون زيك وركي مرماتي كا لوكاتي كاركاتي كانون بريندي كان ميتو إني بريسان يعني ونكم بري غرميلين ميكاتي تي إنه أنا كان يوكا كان غورو رجريتو ما ديم سنجرات سيكلامي كانت فرصة أرغتة جورا تقول مغل سيكلامي أن كان سنجري غروان كان يعني جيت ران أكوان يعني سجال بوشتي من مش أكا وان برافن تاني سيتان أكاد ميرم تمر وادو لغا فينا نيجو سلاس بلي جادين وكانت ميرم إيه كأكاد ميرم تواني فيني هو الناس يقولوا جرومان كنا فيمي سيقالي أكاد أتما سيستم اتداء يعني قلقلا فا ساعتين نقل خلاص يوني كاي وانا قد سنجد نياتا ناقن سنجد كاي قرد ويتان
kana godhu bishaan naa kenni ka'ii fudhadhu ittaan laal si galaami. Wanta kana yemmuu fi waan kana dhageef waan kana naa godhu yaani isiin godhu ittaan. Inni yoo ati akkana gootee akkana sukkaaratti kaaftu ofiin kalaas allaaf ta'anii isin jedha. Si galaami atillee jiru tantee akka duraatti nagaan akkas jiraattaa jechuudha dhugaa feena. Si galee si galaa ramu. naa galaa. Malee akkama lafaa kaanii. Qullaa boon fadhuudhaanis. Qullaa boon fadhuudhaa gillishi waan haa godhu eetu moo hundaraa malee. Waan haa godhu kaatiin jettaan ka dadda fiitee akkana warra keenya lafa maallaqa biyyaa firaati birri hagana as kenna kana warri keenya ani waan akkana gabbara warra keenya gabbara yaani ibidda irra kaayu dhugaa anis hin jedhe yoo dhugaan ka waan kana hunda sii godhe waa ati jette kana dhugaan waa ati itti xalabatte kana dhugamaan yoo inni kasii godhu taate ani yaani ana kijibaadha. Ana malee isaa beekaas hin jedhe masruufa manaatu xiqqoo booda yoo inni ati gaafatte yoo inni dhaqiiti dalagadhu of masruufii yoo inni siin hin jenne ani surree kana baafadhe dhageeffadhu surree kana baafadhe shiita keenya fudhan amala isaa beekaas hin jedhe karata aga mallee laanni barnuma dalaydu dundaa si khaanaan shi jiraan fiifinni dhala mana keessa bidun fadhiyeemale ila muudi akkana yaani yoo inni sirra qabata kamitti dalaydu si kaa dalaydu si kaa nami dalaydu nama kaawu yaani wonna qabateeti si wajji kushiina keessa dhaabata kun si tuffii yaani tuffii kan keetiidha waan si tuffatuufi achi seenee kushiina keessa wanni inni dhaabatu maal ati daa'ima ati nyaata godhuun beektu kana jechuun maal si tuffatee jechuudha keef jaartii faana kushiina keessa dhaabatee nyaata barsiisaa raawwuu jiru kana ati maqaan kan kee maan naan jedhanii yaaddu. Akkamitti jaalalum hiyyaaf godhu jiraan si maalatti meeqa jaalalum hiyyaa godhu jira ittaami jaalalli wayitu hin jiru gurbaan waan si tuffateef xiqqoo booda torbee takka booda nyaataa godhuun beektuuti deemii sin jechuu deema naaman anas hin jedhe yaani waan tana sammuu keessa kaadhu daawwanni hajjiin naan jedhe kana dura edaa dhugaa naan jedhaa ture guyyaa jettu tokko dhufaa jechuudha. Amma hojjeere ati gaafa san kun gurbaan si kijibaa gurbaa waan takka hin qabu dhugaan sayinii waan inni sin jijjuu kana naan jettee nagarsiisarta basaan namaa tarka si darbee tirkitte isa gaaniin jaaladha waan hin jaaladhuuf ni gidduun sayinii sin jee ture basanumaas gaa dhiisima inni maan gowwoome. Laa ati kana hunda gowwummaan qabdu kan dhugaa dubbachuudhaan akkanas hin beeku yaani dubartii shaatiras si beeka dubartii yaani qaruun si beeka ati nama tokko akkamitti bakka namni eeggan yaani eenyeen yoo ol baate kana xiqqoo sanuma garaana nyaate. Siniif kana si gorsee beekta? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maal ammoo? Taa'e maaliif? Taa'e kayyif. Maal lagarta? Tunnaase kiyyu. Tunnaase waan kiyyamu. Sheek. Wow. Maal abbo maal tere nam? Ittolsiki. La maal tere nam? Ittolsiki isin jedhe afaan oromoon beektaa? La koi wasiti maal la. Ajji ittolsiki isin jedhe jalatti yaami. La ni zikaanam mallee waan biraan jenneen rageeffadha waasii. Wata kan maa waasi gaafa ittolsiki isin jedhe itti taa'e sikki. Barsi. La rageeffadha waasii. Achi taa'e naa himitti naa sikki. Daraartu maal daraar? Si maal daraartu maal si gana wal faamlate si. La maal daraar ta'e deebar? Maal dalagaa jira ala jiratti hin guboo ala jiratti hin Wajjin guboo. haasa'atta. La si wajjin haasaa jira dhusaa dhugaadha si wajjin haasaa jiraati. Ittolsiki isin jechuun jira bar osoo haasa'ata kan wajjin haasa'e itti naa sikki yaa waan kiyyaami. La waan usoo katsi. La sikki. La dura irraa si eetaa hojjira maal gooti sigare? Dura yuu irraa si eetaa hojjira waa itti siquu la. Amma sikki kayyee. La kuu asin taa'e. In taa'u sikki. Kottaa'e. La kuu asin taa'e kaana sin jedhe. Hajjachiin gad taa'e isin jedhe sojjin haasa'u deema. La taa'e haasee argamu. Dhaabadhee haasa'e achi taa'e. Taa'e. Kalaas taa'e. Nuas taa'e itti sikki. Sikki kun dura sikki. La dura as taa'ara malee jenneen. Tamam sikki amma lati qofa. Maala si goota. Ammo. La akkanumaan yaani. Maala si gootaa jedha afaan oromoo. Isit dabalee naa. Hajji maala si gootu kurfaa mana kiyya. Isit dabalee naa mee jedhamu si gaafatu. Maal si goota mee akka maal godhu agartee mee tam. Walumaa gala maal mana kiyyaa gootaa jechuun jira bara afaan oromoon beekama. Isitu dabalee naa mee isii gaafatu sin jiraatanis. Hajji maal mana kiyyaa. Si hisaaba Manni kun mana sareetii qoy. Mana namaati. Yaani osanii miti. Nullee safuuni beeynaa jaartii ta'e taanis taanaan safuu oromoo beeynan tuttu nu jenneeti malee
Waasillee kabanyaatii miti sillee sodaannee miti miti. Amma yaakiin nama waan irraa baddullee qabdu warra kanallee balleessuu wanni yaaltuun maali? Ana moo nan balleessi maali? Mana kiyya maaf seentee? Mana kan kee Kaisii dhiisii fudhu deemin karakkoon qabu kaisii. Yaani maaf seentee seente? Jaartii nama maal godhaa fudhaan boona? Jaartii nama. Maa mana kiyya dhuftee? La jaartii nama akkasii. La siree kiyya reena sun baatee teetta. Isi taa'e nan jedhe. Sireen xiyya beekamu beekta? Tan teeti yaani isitu ol bahi nan jedhe malee yaani ofii kee yaani bidee kaa Haji deebiin deebiin. La deebiin la deebiin. Amma na kiyyatti illee waallee balleessuun fedhu hidhamullee fedhu sillee namallee qabdu namni siraa sillee gumaa keellee osoo waallee taate namni waa si gaafatullee jira latti hin fakkaanne sanumaafuu an sababa ta'uun fedhu saniifuu irrattu hubatama mana kiyya maal gootaayye. Taa'u jira kawaa mee maal kawaa godhe garte. Yaani namni na yaame isiidha. Kaasirratti nakkaan ittuu siroo maali? Maal fa'a? Adii hundaariitii yaame. Maal naqaan? Barwaa kalee maal? La anamma yaani wanni si waraanuu hin jiru. Sadi gara galchi dafi hajji. La wallaahi yoo feete waraanuu yoo ta'u waraanuu. Waraaniin ani soora ofii waraaniin na waraanu. La si waraanu. Akkasiin bile? Hajji. La wanni si waraanuu maali? Maal wanni si waraanuu? Maal mana kiyyaa gootayyee? Isitu naamis hin jedhemi? Hajji maal mana kiyyaa? Kun ala isii maan gaafa isii wajji maa haasofne isa? Isii dhiisi. Ati maal mana kiyyaa goota? Waan akkanumaa isin ulaalu dhufe. Isin ulaalu dhufe nagaa isin gaafachuu. Dahamni bitiif jettuun sunoo. Ma jaartii daha bituun maali wayii an jedhee feegaa yeree kuuma jiru. Akka teessan bittuun mi? Iskennadhu iyyaa. La jaartii yoo amma daaba naabitii jaarsa kan keetiin jedhiin yoo anam sii bitan jedhanii bar. Jaarsa kan keetiin naabitii jedhiinii jedhe malee. Simaa rabba kana si balleesse. La baduu miti bar. La simaa rabba kana si balleesse jedhee bar. Batu maal wanni an balleessi maal wanni ani an badiin qabu bakka dubbii ani badii simatu jedhe malee. Ani maal feeta ayyee maal feeta walumaa galatti. Ammoo waa takka Rakkin kee maaliif jiru tanarra. harkoo takka illee isirraan qabu. Sama maal irraa feeta bultii isii laaquu yaadda. Waa takka isirraa illee qabu. Bultii isii illee laaquuf Bilbiltaa bayyee. Hajji baa bilbiltaa. Anna akkanuma namni naguma gaafa bilbile malee waan biraa. Bilbileen isin hin jenne deengatti. Kala kan booda bilbilu. La dura deengatti isin hin jenne. Akkuma tasaa rabbe malee ani. Shakiina kanaan osoo na waraantee magaalaa guddaa naa gootee barate. La. Yaannoo fakkeenya mana kanatti illee si tuquu hin danda'u. Dubbiin tuni fakkeenyaaf dubbii harkaan wal kakkabalanii wal dhiisanii miti ajjiiru haatee diqqoo tan abbata. Laakiin Mustafa harkatti miti yaa jamaatal kee. Fudhadhu yaaki. Siniimne siin jedhe guyyaa dheengatti daalee aji. Ala ani fudhadhu an jaartii namaa dhugaa dubbachuudha. Duuba maal irraa maal mana kiyyaa goota. Anja namni yaani anaafatti wal beekna. Aji sin beeku yaaki sin beeku. La saahibni mana waliin dhufu. Sin beeku. La inni dhufamu dhufa tummaan dubbatu. Isin mana dubbatu. Haa dubbatu mis. Haji. La atama mana kee dhufte amma mana kee dhufte siin jedha. Haji maal. La siin jedha moo siin jedha. Akkamitti kan namni mana qabna jedha. Kama qabu sanga. In qabda. Yoo atama mana kee dhufte Mustafa mana kee dhufte siin jedhu. Yoo dhugaa feete jechuudha. Si galaan. Sama mayyii mee maal si godha fakkeenyaaf. Mee maal si godha fakkeenyaaf gorfaatiin noonti jetti haadha manaatti yoo jiinsi argee maal si godha mee achi. Kamaal dalagu na agarte. La maal. Kamaal dalagu na agarte ana. Maa waa dalagu sabeeyu. Ya dhageeffadhu kan osoo yaani gorfatanoon keessa argee kan osoo kajettu kana. Waa dalagu sabee achi. Jechuun gaa namni waarra ani nama qabee tokko ani akkasii malee an taa'u jira kunuu taa'u jira. Dalagi halas dalagi. Dalagi. Kala an dhiifama ana balleessa. La kaayee sadeen dalagi. Kala ana balleessa jedhee bira wanni biraa. Haji maal feeta sila. Yaani waa takka fedhu. La maaltu maal ta'e rakkina kee. Mustafa ana fati yaani kabaja si qabullee. La yaa kabaja maal nama qabda waati naan kabajini siin jedhe maal feetaa jedhe walumaa gala. Waa takka wanni biraa hin jiru. An nagaa malee. Nagaa fedha. Yaa kiitu hidhaallee reebbaate. Amma wiitee takkatti basiita tarawalee waasii namne isiin eeggattu namarra. Ana maal balleessa badiin kee maali bakka tanatti. Mana dhiiraa seenuu maal jechuudha. Mana dhiiraa seenuu ati saaba kiyyaa bar mushoo. Awwaam saayiba taanaan. Awwaan biraa dalaguuf iseen dhageeffadhu. Awwaan biraa dalaguuf iseen har'a waa akkattu dhageeffadhu. Awwaan biraa dalaguuf miti kamana kana dhufiyaan. Salaam isin. Tam. Hayya kai deemu. Kai deemu na goma. Atuchu andaraartu fasoon ta'in ofii kiyyaaf sharafa kiyyaaf waan kanaan hin safaatu jechuudha. Cabsee maal maaliin sun bakka kanaatti bakka jaartii kennan takkaaruu hima isaa takkaaruu himati jedha walumaa galaan jechuudha. Viidiyoo kanallee wanni waraabeef jechuudha walumaa galaan dura irraa kaasee. Ragaa hedduu haa taatuuf walumaa galaan wanni kun waan sharafaati. Waan ruhiiti walumaa galaan waan ruhiiti. Sharafachuun kabajaa mita? Kabajaa walumaa galaan waan ruhii nama baasu. Namni immoo isa gorsullee hin jiru walumaa galaan jechuudha. Yeroo wayii osoo akka tasaa
inni waa ta'e akka waan namni waan biraan dubbanneef akka yookaan shakkiidhaan jaartii isaa irraa waan dura inni jaalatuuf garaa san kaayatee fi waa godhe hin jenneef walumaa galaan jechuudha. Garuu amma immoo har'a waan nagaan gadhiiftee warnaan jettu jechuudha. Walumaa galaan viidiyoo kanas wanni waraabeef namni mana ofiitti illee naman tuqu jechuudha. Dhiirri mana namaatti waamee mana ofiitti naman tuqu sunillee maqaa biraati. Almuhim